السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني وردفتوني ورمتتي يوتيوب جرى جرتو سنين جتا وردفتو تكي يا رمال قبتي رفتو جدا أجندان بونية هوني والنسانا مانقلو dhugaa dubbachuu waan hedduu nama qaanfachiisu jechuudha. Namni dhaabbatee deemu kun hundi miseenjera keessan uumamatti jira jechuudha. Kan na ajaa'ibu iccitiin nama na jaallatanii akka bu'uun barbaadu isaan waan uummatatti gabba'u nama qaanjessu dalagaa dhugaadha. Rabbiin ghafuurur rahiimii rabbiin nama faraarama jechuudha. Garuu umriin keenya kun hangamtu hafee badii kana hanga yoom dalaynee yoom irraa to'ibannaa waan jedhamu takka yaaduudha ilmi namaa tokko. Namni musliimaa yeroo hunda qophaayaa ta'uudha. Rabbiin nama qophaa'u rabbiin nu haa taasisu. Nama eebbi namaa irraa dubbatullee rabbiin nu taasisin. Garuu ani dhugaa dubbachuu wallaahi irrallee dubbachuu hin barbaanne garuu waan natti dhagahame tokko dubbachuu barbaadeeti. Dhugaa dubbachuu namni islaamaa qabate dhugumaan jechuudha. Baratuu qofallee faayidaa hin qabu yoo ittiin hojjetin jechuudha. Yoo waan dhagahanitti hin hojjetin shaadaa qabatuun bichaan gayaa miti. Dhugaa dubbachuuf namni tokko amma dhugaa haasaa isii kana mee hin dhageeffannaa haasaa isii tokko ammallee immoo waan shakkii tokko jira. Dhugumaa booniyyee jalaa feesbuukaa fi tiktookiin haak ta'e immoo yuutuubii banattee jirti booniyyeen yuutuubii isii feesbuukaan maxxansitee turte. Dhugumaa feesbuukiin isiitii fi tiktookiin isii jalaa fuudhame immoo ajandaa uumtee tiktookii kana guddifachuu fi feesbuuka yuutuubii kana guddifachuu fi wanni jedhu sani Allahu alam. Garuu an akkanatti fakkaatu yoo dhuguma wanni kun ka dhugaa ta'uyyuu ta'e garuu akka haasoftutti dhugaa fakkaata. Namni yoo maal yaadu dhugaadha. Isiin jalqabaa dubbeeffatte normaal noo jette viidiyoo of waraabdee dhiiratti ergite viidiyoo ishii gaafa ol darbamu normaal noo jette sanirraan barattu akkamitti lammaffaa deebitee arran tanaa waan adda addaa miseenjera keessan hojjeta. Namoota gaafanin ani rakkadhe gaafanin ani silaa maal jee na bira dhaabbatan akka isaan xiqqaatan nama uummata Oromoo biratti dhageettii qabu nama uummata Oromoo biratti argitee beekamtii qabu. Namni kun maqaa kiyyaanii du'uu yaanii dhageettiin isaanii kun baduu hin qabu. Maqaa kiyyaan maal ta'uu hin qabu. Iccitiin namaa akka kiyya gara kiyyaan ba'uu hin barbaadu. Silaan kan inni nama iccitii namaa baasu ta'ee namuma na miidheen baasa. Namni isii miidhe kun kami? Sheeka yoo jenne ishee Muhammad Bayaanii isiif jecha maraatee akkasitti qullaa fiige iddaan isheen akkatti miseenjera kanaan sheetticha ol qabsiisaa bultiin si'a. Astagfirullah. Wallahi kun waaqaanyiti rabbiin inshaallah isii haa qajeelchu. Amma viidiyoo isii dhaggeeffanne inshaallah walitti jechaana. Yeroo live irra seenu yaada namootatiin fudhadha malee yaada kan kun seeran ibsachuu hin dandeenye ibsachuullee hin danda'u jechuudha. Namoonni seenanii yaada isaanii ibsatu malee rakkoon maal akka ta'e namni nuuf furuu danda'u hin jiru. Garuu har'ammoo kan hin barbaadu ani wallaahi yaada bilchaata qofa akkanaa kennitanii barbaada jechuudha. Hundi keessaniyyuu haa godhu haa poost godhu oomaan akkasiin godhu. Ani waan akkana gochuu hin danda'u. Ani namni waan akkana gochuu hin danda'u. Ani rabbi yoo ta'e malee namni waan akkana gochuu hin danda'u. Garuu immoo jechuudha. Wanni isiniif galuu qabu inni akkana godhu inni akkas haa godhu osoo jechuu hin taane maaliif akkana godhe maal barbaadeeti. Okay, namoonni walitti dhiyaatanii dubbistanillee baran jirtan dastii dhumarra dhufaniituma namoonni haa godhu jedhu. Garuu akka ta'u hin barbaadu. Akka wanni takka illee godhamu hin barbaadu. Maaliif isiniif fakkaate? Ani kaleessa gaafa waan hedduun irratti adeemsifamu gaafa waan hedduun jedhamu nama dhabee jechuudha. Namni nama ta'e nama isa feesisa. Namni nama ta'e nama dharraa beektanii yeroo sanitti ani namoota hedduu dhabee namni na cinaa jiru nama muraasa ture. Namni na bukkee dhaabatee abshirni darba wanni kun hunduu dubartii ni dogongorti. Dogongora kan keemmoo rabbi dhiifama gaafadhu. Nuti immoo si bira jirra warroon naan jedhanii namoota na jajjabeessan namoota akkasumallee waan hedduu na godhaa turan namoota waan hedduu waliin haasa'aa turre san har'a iccitii isaanii gama kiyyaan ba'uuni anaaf wallaahi du'a naa wayya jechuudha. Osooniin du'ee naa wayya jechuudha. Maaliif jedha iccitiin namaa yoo ba'ee yaa torbee tokko torbee lama ajandaa godhameetu darbuu danda'a. Garuu akkasumatti jechi namaa hagam tokko akka nama cabsuu
jechi namaa hagam tokko akka amilee kee cabsu, jechi namaa hagam tokko hawaasa biratti akka jibbamaa si godhu, badii takka dalagdee hagam tokko akka jireenyi kan kee babbadu anatu beeka malee namni hin tuqamne, namni wanni kun irra hin geenye dhukkuba isaa beekuu hin danda'u. Yookaan immoo maaltu nama tokkorra gahuu danda'a osoo wanni tokko dhalate kan jedhu san namni tokko beekuu hin danda'u. Namoonni kun namoonni bira jiran namoota haalan kabaju, namoota hawaasaafillee namoota fakkeenya ta'ani. Garuu iccitiidha. Yaani iccitiin kiyyaaf kan isaanii yoo hawaasaaf ba'e waan gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu iccitiin kiyyaaf kan isaanii wal anaaf isaan biratti immoo rakkoo hin qabu ta'uu danda'a. Isiniif galee maaliif jennaan yaani walitti dhufeenyi nama lama gidduu jiruu fi walitti dhufeenyi hawaasa gidduu jiru tokko miti. Ati amma fakkeenyaaf hiriyaa kan kee wajjin waan haasoftuu fi waan hawaasa biratti haasoftu walii addadha jechuudha. Tokko miti jechuudha. Isiniif galee kanaaf jennaan namichi kun haa baasu warroonni jettan. Namtichi kun wanna barbaade haa godhu warroonni jettani. Ani namoota na jaalatan na jalaa miidhuu danda'a. Namoota na jaalatan kabajaa har'a hawaasa biratti qaban anaaf jedhanii kabajaa isaanii irraa mulquu danda'a wanni kun jechuudha. Anaaf jedhanii waan hin taane keessa seenuu danda'u. Maqaa hin taane isaanii moggaa'uu danda'a. Isiniif galee namni namaaf jedhee waan hedduu ta'uu danda'a. Garuu haala hin beekameen haala hin taane wanni tokkollee akka isaan irratti taasifamu yookaan immoo waan tokkollee akka ta'an hin fedhu jechuudha. Wallaahi hedduu naa wayya jechuudha. Ani maqaa rabbiitii fi maqaa jara kanaatiin dhaabadhee deema. Akka hawaasni na godhaa ture saniin akka namni na jibbee waan hedduu na godhaa ture saniin ani sila nama dhaabadhee deemu hin turre. Isiniif galee garuu namoota akkasiisan immoo na jalaa yeroo tuqaman sababa kiyyaan waan tokko yeroo ta'anii hin danda'u jechuudhaan keessa kan kunaan dandeessisu. Maaliif anatu beeka. Sadarkaan kaleessa irra turee fi sadarkaan har'a irra jiru anatu beekaa jechuudha. Isiniif galeemi amma ani jechuun duraan afaan baasee hin dubbadhu waan badaa namaan jedhu amma garuu akkuma wal arginu kana yeroo tokko tokko dhaabadhee yeroo nuuf ilaalu bakka namni waan hedduu si godhuu danda'a. Namni waan hedduu nama gochuu danda'a. Kanaaf jenna namicha amma tiktokii fi feesbuukii kiyya of harkaa qabu kana ani akka yaada kiyyaatitti please wallahi viidiyoo kiyya kanaa gadu maana dhaggeeffadha yaada keessan akkanaa qoddanii fedha. Akka yaada kiyyaatitti innis nama Oromoodha. Oromiif dhagaa wayis ani finni biyya tokko keessa hin jirru yookaan ollaa kan koo yookaan na bukkee hin jiru. Yookaan mana tokko keessa hin jirru. Kanaaf karaa keessatti deemee maali rakkoon isaa rakkoo maalii qaba? Yaani narraa maal barbaada? Maalidha wanni akkana maaliif akkana gochuun isa barbaachise? Maaltu sadarkaa kanaan akka isa gahu isa taasise? Maaliif hak gochuun isa barbaachise? Feesbuuka kiyya, tiiktookii kiyya. Namni bar sababa tokko malee nama kana hin beeku. Yaani hin beekuun. Ishi namni sababa tokko malee karaa nama tokko ani baay'ee ani nama dhuunfaa nama tokko arrabsee hin beeku. Nama dhuunfaa ani maallaqa namaa fudhadhee hin beeku. Yookaan nama miidhee hin beeku. Isiniif galee ani ustaaza wajjin waliin hin ture. Ustaaza wajjin yeroo waliin turre keessatti ani ustaazni fi anillee adda baanullee amma ani finni akka obboleessaa fi obboleettiitti wal ilaaluu jira. Isiniif galee osoo na miidhu ta'ee ustaazatu na miidha ture. Osoo miidhamni silaa kanaaf malu ta'ee isatu na miidha ture. Garuu nama kana hin beeku. Eenyutu natti isa qajeelche? Eenyutu natti isa erge? Maaliif immoo kun barbaachise? Isiniif galee maaliif kun barbaachise? Ani bar nama tokkodha. Ani yookaan haadha qabeenyaa miti yookaan waa'ee siyaasaa noofu ani bar mana madaabiin jira. Isiniif galee ani nama maatii kiyya gargaaraa jiraattuudha. Akkasii hordoftoota Oromtitti YouTube onoo sagaleen isin waraabde kana fakkaata. Kuni waan kaanyiti obboleettii tiyya. Wallahi kuni waan kaanyiti kun waan rabbiin birallee nama kaasu. Rabbiin nuuf araaramaa ka jennullee argitee namni tokko beekumsaan osoo hin taane wallaalayii waan dalage rabbiin namaaf araaramaa jechuudha. Asin diinii rabbii barachaa asin immoo viidiyoo
adda addaa hojjechuun kuni wallaahi lazim yoo viidiyoo kan akka kanaan nama biratti hafee namni akkanumatti miidiyaa kanarra oolchee namni akkanumatti waan adda addaa kana nama wajjin osoo dalagu rabbiin nama sattaru